Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaatiif bacheem jirra jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan gara chaanaalii tokkummaatiif bacheem miitti dhuftan isiniin jedha. Namoonni chaanaal kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundumaatti isiniin jedha. Qophiilee adda addaa yeroo galakkeessu akkasiin bira gahuufi jechuudha. Akkasumallee yaada keessan qeeqa qabdan waan hundumaa gaafii qabdan illee komentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanneen maatii naa taatanii jirtan immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa galanii kan keessan guddaadha jabaadhu kanaan jedhaa jirtan keessaanis komentiidhaanis dhugaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kan itti aanu qophiileen isin qabadhee dhufe guyyaadha akkuma viidiyoo kana irratti argaa jirtan jechuudha. Yuutuubaroota bebbeekamoo keessaa nama tokkodha jechuudha. Akkasumallee obboleettii keenya biyya Kuweet keessatti guyyaa 4 dura lubbuun isii fannifamuudhaan lubbuun isii darbe irraa wanti haaraan maaltu jira, nama akkamiiti kan isiin ajjeeftee lubbuun isii illee akka darbute jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala egaa rabbiin rahmata haa godhuufi jechuudha. Kun egaa haquma rabbiiti kan itti murteeffame jechuudha. Baay'ee gara nama nyaata. Kanaafuu hanga xumura qophii kanaatti na faana tura isiniin jedha. Viidiyoo guyyaa hadhaa kana keessatti waa hedduu dhageenya. Kanaafiyyuu maaltu jira yuutuubaroota kanarraa maal dubbachuu barbaadda kan jedhuufi viidiyoo kana daawwadhaati walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleetti mucaa biyya Kuweetitti duute jettu sana dhiifama suuraa hanqi irratti waraabu kootiif. Mucaa biyya Kuweetitti duute sana gaafa siin mucaa ajjeestu ani biyya Kuweetiin jira. Mucaa isiin ajjeestee mushurraa eermuuf guyyaa 8tti galte qabdee qaltee qabamtee mana hidhaatti darbamtee mana hidhaatti waggaa 6 mana hidhaa turtee firdiinsi kaleessa ta'e. Jechuun namni gaafa biyya isaatii bahu nama qaluuf miti, namatti jallachuuf miti, adabaan hojjetatee biyya isaatti galuuf du'a namaatti gammaduuf utuu hin taane isii kan kana godhe sheexaana. Rabbiin waan akkanarraa nu haa baraaru. Malee namni mootummaan giddiin qabee isii ajjeese hin jiru. Utuu seeraan hojjetattee adabaan hojjetattee namni namatti dabee hin jiru. Biyya ormaa keessatti utuma namni nutti dabee immoo irraa kadhannee itti boonyee jalaa baqanna malee ittiin muggunnu ittiin dubbannu. No adaba Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaatiif viidiyoo kana akkuma daawwattanii dhageessanii jirtanii jechuudha. Obboleettiin keenya biyya Kuweet keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmataa godhuuf jechuudha. Nama yookaan immoo mushurraa jechuudha. Heerumuudhaaf kaatu haala kanaan haala suukanneessaa kanaan jechuudha. Kan isiin lubbuu isii dabarsitee lubbuun isiillee akka darbu ta'e jechuudha. Rabbiin gochaa akkanarraa Rabbiin nu haa eegu isiniin jedha obboleewwan koo. Waan hin taane irraa bahanii bakkeetti hafuu irraa Rabbiin nagaadhaan fayyaadhaan hunda keessanuu mana namaa keessa kan jirtan hunda keessanuu yoo Rabbiin biyya keenyaan nu haa ga'u isiniin jedha obboleewwan kiyya. Kanarraa kanaaf egaa gara qophii kiyyaatti yeroo dabarru yuutuubaroota asirratti argaa jirtan imaanii akkasumallee yuutuubaroonni biraallee ni jiru jechuudha. Maalirraa dubbachuu barbaadeetanii qophii guyyaa 3 dura isiin yookaan immoo viidiyoo isiin galakkifte irratti daawwadhee baay'ee tokko na ajaa'ibsiise jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Namni zimmi jedheetuma wal bira yoo darbee xinnaan keenyas guddaan keenyas ijaa wallaallee yookaan immoo walitti hinaafuudhaan akkasuma zimmi jenneetuma wal maraa dubbanne yoo wal bira darbine namni kan biraa orma biraa bakkeedhaa dhufeeti miti jechuudha. Kan nu gorsu yookaan kun hamiidha miti jechuudha. Otoo hamiidee nama dudduuba kaameeraa duubatti maqaa nama dubbatudha jechuudha. Kun sooshaal miidiyaa irratti ilaamee eedaa waliin dubbachuudha jechuudha. Viidiyoon kun isii bira qaqqabuu danda'a. Yoo isii bira qaqqabu jettan laakii godhaa isiniin jedha. Maaliif yoo jettani imaaniin hunduma keenyadha kan hordofu akkasumallee caaltu akkasumallee yuutuubaroota Oromoo Yemanii kan biyya biraallee jechuudha baay'ee hordofnaan inni ilaalanii biraan keessaa ta'u maalillee haa ta'u jechuudha. Viidiyoo isiin gadda hojjette irratti jechuudha wanti na ajaa'ibsiise. Ani viidiyoo kana namarraallee dubbachuu hin barbaadu. Nutillee namarraa dubbachuu barbaaduu fi miti nuti warri mana madaamii keessa jirru akkamitti akka taane yuutuuba kana finne asiin geenye gargaarsa nama tokko malee wal gargaaruudhaan walii yaaduudhaan biyya keessaa killee jechuudha. Wal gargaarree yuutuuba kana alhamdulillahi rabbil alamin rabbii gaditti finne asiin geenye jirra jechuudha. Garuu akka mana namaa kana keessatti dhiphanne akkamitti akka viidiyoo waraabnu akkamitti akka hojjennu nutu beeka jechuudha. Isin immoo yuutuubaroonni gurguddoon jechuudha. Nam tokko yeroo ka'e waggaa meeqaaf isin hordofaa jirra jechuudha. Sabskiraayibii isin goone jechuudha. Hunduma keessaniyyuu dhaggeeffadha. Waggaa meeqatu isin hordofaa jiru guyyaa tokko viidiyoo keessan irratti gaafa nam tokko hojjetee viyuun isaa maqaa kan keessaniin guddatee jedhe gadi baatanii ija gadi jedhaadhaan ilaaltanii jechuudha. Akkas viidiyoon irratti hojjettanii nutti hin iyyinaa eenyuun nutti hin jedhinaa namaan jettu jechuudha.
gaafa isin gadditan isin wajjin hin gaddine, gaafa isin gammaddan isin wajjin hin gammanne, gaafa isin wal loltan komentii gaarii isinii barreessine jechuudha. Piraankii gaafa isin gootan piraankii taane isin biraati jechuudha kan nuti deemnu. Yuutuubara keessan kana hundumti keenyayyuu namni biyya biraa bara ijoollee biyya Arabaa jirtu mana madaamii keessa jirtudha kan maatii isinii ta'ee jiru walumaa galatti jechuudha. Maaliif jarri bira biyya Awurooppaa jiranoo ofii jaraatiif yeroo hin qaban isin hordofuyyuu jechuudha. Yeroo hin qaban jarri biyya biraa jiran ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtudha jechuudha. Dhiirri keenya shamarran keenya kan yuutuubaroota hundaayyuu maatii ta'ee fi jajjabeessaa jiru jechuudha. Kan komentii gaarii isinii barreessu komentii hin taanillee isinii barreessu numa jechuudha. Kanaafiyyuu silaa isin numa nama madaamii keessa teenye viidiyoo akka itti waraabnu dhabnee jechuudha. Waan isin dubbattan irraa dubbanne malee gadi baane jechuudha. Fakkeenyaaf Azimi jennee bakkeedhaa afaanee maqaa keessan balleessaa fi miti jechuudha. Waan hojjettaniif isin tupik piraankis nu godhaa kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Isinuu gaafa gadi baatanii akkasitti viidiyoo waraabdanii jechuudha. Eenyutu irratti gallakkisaa jirtan nutuma isinii daawwataa jira jechuudha. Isin immoo yoo nuti waliin guddifne saba biraa yeroo deemtanii ilaaltan viidiyoo walii fudhanii reaakshinii akka fedhanitti jechuudha. Kukkutanii irratti hojjetanii maqaa waliitiin wal guddisanii waliif daawwataa jiran jechuudha. Wanti baay'ee tokko nama gammachiisu namni sababa namaaf ta'e namni sun jijjiiramu caalaa wanta akka wanti nama gammachiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Inshaallah nutis immoo guyyaa tokko as keessaa baanee biyya keenyaaf geenye waan gaarii waan namni nurraa baratee fakkeenya namaaf ta'uudhaaf abdii qabna inshaallah. Yaani akka jechuudha yaani gammachuutu natti dhagahama jechuudha. Hin taane waan barnoota namaa ta'ullee waan namni boruu dhallee irraa barachuu danda'u biyya abbaa keenya keessa waa hedduutu jira waan ta'eef Oromiyaa badhaatu lalistuu kana keessa jechuudha. Biyya keenya yuutuu daawwattee hin quufin biyya keenya yuutuu walii geenyee hin quufin biyya ormaa dhufne mana namaatti akka hidhaa qaalittii keessa taa'aa jirra. Kanaafuu immoo inshaallah rabbiin yaadaaf muraada keenya isiniif nu faguutu isiniif illee rabbiin isiniif faguutu isinillee nu jajjabeessaan isiniin jedha. Biyyi keenya waa hedduu qabdi ammallee waa hedduu waan irratti hin hojjetamne waa hedduu jira waan ta'eef sanallee inshaallah karoora malee namni yaani gara yuutuuba kanaa hin dhufu jechuudha. Yoollee karoora malee dhufee akka tasaa dhufee jedhellee yeroo ilaalee jedhu karoora irratti baafata jechuudha. Karoora sana immoo kan galmaan namaa gahu rabbuma kan sababa namaa ta'u immoo nama jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan koo yoon dogongorallee na sirreessaan isiniin jechuun barbaada. Yaa wanti tokko yaani namatti dhagahama jechuudha. Maaliif namni hojii wallaalleetii miti yookaan waan irratti hojjennu nu wallaalleetu hin taane akkaataa itti hojjennu waan dhabneef jechuudha. Isiniin jedha waan na daawwattaniif guddaa galatooma ulfaadhaa galanii kan keessan guddaadha isiniin jedha dogongorri yoo jiraate na sirreessaa isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya isinillee jabaadhaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.